Eno jiraawwachiiftuu Adduwaayii afran qorannoo guyyoota 17 fudhatee geggeessan. Qorannoon booddee lakkolee ilaalanii irratti waliif galan dura taa'onni paartilee Adduwaayii afran tarkaanfii sirreessaa mootummaan fudhatuuf malu uummataaf ifa godhan. Murtee jajjaboo darbe keessaa tokko hidhamtoota dhimmichaan shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jiru galmee adda kutuun gadi lakkisuu fi warra itti murtaa'ee dhiifaman baasuudha. Dhimma kana ilaalchisee Abbaan Alangaa waliigala federaalaa obbo Geetaachoo Ambayee tibbana miidiyaaleef ibsa kennanii turan. Marsaa duraa kanaan namoonni dhimmi isaanii manneen murtiin ilaalamaa jiru galmeen isaanii adda citee akka gadi lakkafaman ibsuun marsaa lammaffaan immoo namoonni itti murtaa'ee manneen hidhaa keessa jiran dhiifaman akka gadi lakkifaman ibsan. በዚህ የመጀመሪያው ዙር የክስ ማቋረጥ ሂደት ውስጥ በድምሩ 528 ተጠርጣሪዎች Marsaa duraa kanaan shakkamtoota dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa ture 528 himanni adda citee humna nagaa akka ta'an leenjii haaromsaa kennamee fi gara maatiitti deebi'u. Dhimmi kun manneen murtii federaalaa naannolee fi manneen murtii federaalaa bakka bu'uun naannoleetti kan ilaalamaa turanis akka ilaallatu heeran. Naannoleen hunduu qajeelfama kana fudhatanii akka hojiirra oolchan murtaa'uu ega ibsanii murteen kun fedhii uummataa fi biyyaaf jedhameeti malee olaantummaa seeraa cabsuu akka hin taanes ibsan. Akka obbo Getaachoon jedhan hojiin kun hanga bara kana xumuraatti itti fufa. Ministeerri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Federaalaa Dr. Nagari Leencoos murtoo kana ilaalchisee tibbanuma miidiyaalee biyyattii fi alaaf wayita ibsan tarkaanfiin kun mootummaan waadaa galee hojiitti hiikaa jiraachuu mul'iseera jedhan. ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ የተወሰነ ታራሚዎች እንዳሉ ይታወቃል። himanni isaanii adda citee akka bahan murtaa'uun ni beekama. Kun kan agarsiisu mootummaan akkaatuma waadaa galee raawwachaa jiraachuudha. Dhimmi kun gara fuulduraas cimee itti fufuu qaba. Bu'uuruma kanaan siyaasa biyyattii keessatti waggoota dheeraaf qooda fudhachaa akka turan hayyuu siyaasaa fi hoogganaan koongirensii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa turtii waggaa tokko booddee himanni isaanii adda citee gadhiifaman. Dr. Mararaa Guddinaa wayita gadi dhiifaman simannaan akkaan ho'aa ta'etu uummataan taasifameef. Dr. Mararaan gaaf deebii OBN wajjin taasisaniin gaafa mana hidhaatii ba'an yaada murtee lama akka qaban dubbatu. Abjuudha hune namni akkasitti bahee akkasitti nama simataa hin eegne jechuudha. Daa'imman yeroo tokko hidhamuun kun piroomooshinii guddina jedhee fudhachuun jalqabee jechuudha. Toora ala jiraadhe ammas saba ammasii saba ammas ta'e cochoosuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Yaa kana garaanni galagalee dhufee inni kaan kormi qalamee naan ilaalu garaa lamaanan bahee jechuudha. Naan bahu yoo inni xurataan bahamu wanti keessa sooraman bahamu siyaasa keessa atta fufasa jedhu garaa lamaanan bahee jechuudha. Naan deebee saba laalu garuu ergaan sabaa turii waan jedhu fakkaata wanti keessa. Ammas turii waan jedhu fakkaata. Amma naan ilaalu si rakkisaa jechuudha. Buddeena tokko nyaachuudhaaf yoo namni tokko jireenya isaatti nuu fooyyessuudhaaf otoo sabni nu gargaarisiin jedhu sooroma bahuun si rakkisa siyaasa keessa. Siyaasni sabni si duukaa jiraannaan sooroma bahuun si rakkisa. Sabni si duukaa jiraachuu baannaan itti fuftus bu'aan hin jiru. Murtii Adduwaayii kan jajan Dr. Mararaan murteen kun yoo hojii qabatamaan mul'ate biyyaa fi sabaaf bu'aa akka fidu akeekan. Qabuudha kun garuu waan baay'ee tafe hidhamaanis baay'ee tafe kan keenya iyyuu warri beekamanii warri sin beektanii Baqqalee Garbaa fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa Gurmeessaa Ayyaanoo fa'aa Addisuu Bullaallaa fa'aa warri maqaan beeku iyyuu baay'ee tafe jechuu kooti duubatti. Innis jalqabame malee waan gara fuulduraatti dhume miti jechuudha. Waan jalqabame malee waan dhume miti jechuudha. Kan biraa warri faranjiin kun maal jedhu thinking within the box and outside the box waan jettu qabdi. Saaxinii kee keessa teessee yaaddate yaadduu fi saaxinii ala baatee kan yaaddate yaaddu tokko miti jechuudha. Amma yoo gaadaawiin saaxinuma keessa isaa taa'eetu yaadaa jira fakkaata.
garuu nu amanaa of jijjiiraa jirra biyya jijjiiruudhaaf qophii qabnaa isa jedhu immoo kan dabarsaa jiru. Attamitti jara kana wal amanuun egaa innaa hojiitti jijjiiramedha. Wanti baay'een hin jedhame malee hojiitti hin jijjiiramne. Akka Dooktar Mararaan jedhanitti walamantaan uummataa fi mootummaa gidduu jiraachuuf waan dubbatan ta'anii argamudha. Murteessan sana gara fuulduraatti hojiitti jijjiiranii saba biyya kanaatti nagaa kennuudhaaf qophii yoo qabaatanii baay'ee deemnaa jechuudha. Qophii malee egaa diddimnee bira darbinaa hooyaalanii Borusiftaanis deebi'eetu akkuma isaanitti dho'aa jechuudha. Bu'aa eenyuuf hin qabu. Diddimnee bira dabarraa jechuudha. Egaa amma wanti baay'ee qorannoo baay'ee qabu jechuudha jarri kun. Hin dubbatan isa dubbatan sana immoo hojiitti jijjiiruudhaa fi hammam deemuu danda'a. Paartii biyya bulchuus ta'ee mormitoonni gamaa gamana dhaabbatanii quba walitti qabu irraa karaa walakkaa walitti deemuun waan sabaaf fayyadu hojjechuutu gaariidha jedhu. Mormituun biyya kanaas calqaba isaan calqaban kana beessa calqabdanii jennee karaa walakkaatti wal arguudhaaf jira kana hoosaan karaa walakkaatti dhufuudhaaf barbaadanii karaa walakkaatti wal arguudhaaf nutis socho'uun nurra jira. Warri mormituu jennu jechuudha achuma dhaabbatee umurii keessanii olii jechuudha amma zama Jabana Haayilesillaaseetii qabee siyaasa biyya kanaa amma humna koonan beekaa tokko ajjeesaa tokko du'aa tokko ajjeesaa tokko hinidhaa tokko hinamaa kana keessaa ba'uu hin dandeenye isa faranjiin vicious circle jettu naanneetuma dhufu inni humna qabu siidaa hinidhaa inni humna qabu hin dhabe hinamaa inni humna qabu ajjeesaa inni humna hin qabne du'aa siyaasni kuni iddoo tokkotti hoo dhaabbate hundaafuu bahee sanatti fakkaata warra mootummaatiifis warra mormituufis hunda caalamoo saba biyya kanaatiifis sabni waan biraa barbaadu nagaan jiraachuu barbaada. Dirree dimokiraasii bal'isuuf mootummaan biyya bulchuu haalduree barbaachisuu mijjeessuu qaba jedhan. Hidhamaa ni qabuutu irra jira. Hidhamaa achi keessee siyaasaan hiitee siyaasa nama ni qabu jettee waan danda'amu miti. Tokko achi jalqabdaa jechuudha. Lammaffaa immoo isa diriirii jedhamu kan negotiationii marii jechuun saba of duubaa warra qaban wajjin saba warra qaban wajjin waan marii dhugaa deemsisuudha. Mariin dhugaa immoo warri faranjii kun give and take atis waan kennitu qaba isaanis waan kennu qabu mootummaanis waan kennu qaba mormituunis waan kennu qaba karaa walakkaatti wal simachuudha. Warri faranjii kun yeroo baay'ee mariin dhugaa win-win situation jedhu win-win atis waan argatte qabdaa waan moote qabdaa sunis waan moo'e qabaa waan akkasii barbaachisaa jechuudha. Warri mormituus immoo kanaaf qophaa'utu irra jiru. Jiljalee gama dhaabbatanii mootummaan kun boru kufaa iftaan achaantu kufaa otoo hin taane isaanis gadi bu'anii lafatti jarri kun kana kennaniiru nuti immoo kana qabannee biyya kanatti akkamitti jijjiirraa. Inni egaa wanti baay'een sana gubbaatti hunda sana gubbaatti ijaartaa jechuudha. Dhaabbiin tokko waan hawwatu waan otoo hin taane warri kaanis waan si gorsan fudhatanii akkamitti biyya kana jijjiirra. Fedhii sabaa dhaggeeffachuun siyaasa laga ceesisaa waliigalteen saboota biyyattiis murteessaadha. Kana booddee biyyumti kun akka biyyaatti jiraachuudhaa fi wanti haaraa yaadni haaraa jijjiiramni haaraa wal kabajuun haaraa dhufuutu jira. Jijjiiramni haaraa dhufee yeroo miiliyoonii meeqa yeroo tokkummaa jettus hojjettuuf malee dhufu. Sirni dimookiraasii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sirni federaalizimii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sabni dhuguma qabna jedheetti gammadee jiraachuu hin dandeenye. Dhagaa irratti darbachaa jira. Innanti didee jechuudha. Ijaa kana barbaachisaa jechuudha. Biyyi kuni akka biyyaatti wajjin jiraachuudhaa fi waliigaltee biyyaa waliigaltee saba biyya kanaa barbaachisaa.
Gufuu dimokiraasii biyyattiif dimokiraatik seentiraalizimii akka ta'e kaasu Dr. Mararaan. Dimokiraatik seentiraalizimii kun naa jalqabamu gadheen ture maaliif warri dakaas gaaffii gaafachuu hin danda'u waan jedhu qaba keessa. Garuu inni hojiirra oolu ol gaafachuu hin dandeessu waan gadi sitti darbu sana duwwaa fudhachuu sirra jira. Inni gaamaa inni paartii disipiliin jedhan kana. Paartiloonni kee nama miti akka deebi'ee waa sin gaafanne murtii kana waan gaarii murtaa'e atis fudhattee dabarsuu sirra jira. Sunis gadi dabarsuu sirra jira. Akkasumatti amma dakaatti deema. Sabas balleessee sabas tolchee gaarii murtoofnaani hamma paartilee sana keessa jirtutti amma dakaatti gadi deemuu sirra jira. Dimokiraasiin akka biyya kanatti hin dagaagne tokko hidhee kan kaa'e tokko isaa jechuudha. Namni of ta'ee dubbachuu hin danda'u. Of taatee waan yaada qabdu ibsuu hin dandeessu. Amma sun jiru. Sira taanaan sira maakkalii siin jedhu. Siigale maaliif waan paartii murteessee fudhachuu diddee siin jedhu. Tokkummaa Oromoo jabaachaa jiru ilaalchisee rakkoo guddaan akka sabaa fi paartileetti jirus fooyya'ee jira. Ammas imala dheeraatu hafa jedhan. Tokkummaan kanaan jaale wasiin sobu kanaan eege jaala deemeera jechuudha. Ammayyuu gidduu kanaan argaa jiru ijoolleen dirree nu gattee mootummaa hojjechaa turte mootummaatti galtee maal taate nama baay'een argaa jechuudha. Dhufanii warras nama baay'een argaa namni walitti dabalame tokkummaa gubbaatti walitti makameera. Namni walitti makame kuni boroftaan garamitti deemaa attamitti deemaa waaqnaa beeku. Mooraa Oromoo keessatti hundi keenya walammannee deemuu dandeenya moo ammas alalaala deemna moo rakkoo ganaadhaa jechuudha. Amma wanti steppiin tokko deemame namni wal dhaga'uu jalqabeera. Wal dhaga'uu inni steppii tokkodha. Wal dhaga'uu jalqabuun hiikaa tokko fiduudhaafis gara fuulduraatti deemuudhaafis calqabadha. Dura wal dhaga'uu sirrii jira. Tool hin dhageenye wajjin hojjechuu hin dandeessu. Too wajjin hojjenne walii galtee hunda gubboo waan hunda gubbaatti walii galuu sirrii jira. Garuu akka obbolaatti ati inni hojjettu kun bayeessa miti nan hojjedhu bayeessa waliin jechuu hin dandeenyu. Garuu sabnis immoo hunda caala garuu sabnis baay'ee deeme gara fuulduraatti. Sabni baay'ee deeme jechuudha. Warra tikseerra sabni deemeera. Tikseenis jaalatu jibbutus saba wajjin deemuu danda'uutu jira. Rakkoolee biyyattii keessatti uumamaniif yeroo fi akkaan tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu irratti mootummaan hanqina akka qabu Dr. Mararaan ni eeru. Addunyaa xiyye warri barmaa jiran tokko hamma saba keenyaa miti kan achi buqqa'e. Saba keenya saba Sumaalee naa walitti Maalii walitti bu'ame kana buqqa'ee gadidha lakkoofsa. Garuu addunyaa xiyyaa ture. የተባበሩ መንግስታት ጀረሙ ከናቀበ ጀቹኮ ኢያቱ አዱኛት ኢያቱ ኑቲ ገሩ ሞቱማን ምቱ ገጀልቱት ይውረደል አሲየቹኮ ገርጋርሰ ይወናላ ያሮባዬ ኦሮሞድ በመለ ወልካን ገርጋርሰ ይወ አርጋጅሩ ነምኒ ኩመዲ በጃ ኩመዲ በተርቦሊ ቄሳ ትንትኒ ዲገሜ ዳይምኒ ሃና ፈባና ገርገርባቴ ማልታቴ ቹኮ ተመኩኒ seeruma addunyaatti iyyuu crime against humanity jedhamu sanatti hojjetame biyya kana keessatti jechuudha. Waan guddaatti yakka guddaatti hojjetame biyya kana keessatti. Yakkuma guddaa hojjetame kanayyuu seeratti dhiyeessifnaa maal goonaa intinii taanaadha malee garaadhaan habaltu kana godhe itti gaafatamu isa yeroo gubbaa gahuu dadhabame. Maal akka dadhabeefis yaa shakkii baay'ee qabnaa garuu hin dadhabame. Harka eenyu keessa jira maal ta'ee harka kamtu qulqulluudha kamtu qulqulluu miti jedhamu rakkoo guddaadha jechuudha. Hiikamuu Dr. Mararaa fi kanneen biroo ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa hedduu faarsaniiru. Qophii keenya gulanaa fi tibbana har'aa kanumaan goolamnaa horaa bulaa.